Inistituutiin Meteoroloojii Biyyaalessaa Itoophiyaa damee giddugala bahaa haala qilleensa arfaasaa fi ganna baranaa irratti hojjettoota damichaa waliin mari'ate. Inistituutiin Meteoroloojii Itoophiyaa kaayyoo fi mul'ata dhaabbateef galmaan ga'uu fi haala jijjiirama qilleensa biyya keenyatti jiru dursanii raaguun odeeffannoo barbaachisu hawaasaa fi yeroo yeroon hubachiisuun miidhaa dhufuu hir'isuuf ta'uu ragaan jiru ni mul'isa. Inistituutiin Meteoroloojii Itoophiyaa damee giddugala bahaatti itti gaafatamaan damichaa obbo Abdiisaa Hirkoo akka jedhaniif akka biyyaatti giddugaloota meteoroloojii 11 jiran keessaa 3 Oromiyaa keessatti tajaajila meteoroloojii si'ataa fi ariifataa hawaasatti dhiyaachuun buufataalee meteoroloojii babal'isuu, daataa sassaabuu, qindeessuu, xiinxaluudhaan waggoota 20f tajaajila irraa eegamu ba'aa turuu ibsan. Giddugaloota meteoroloojii 11 keessaatii 3 Oromiyaa keessatti argamu. Sadan kana keessaatii immoo giddugalli tajaajila meteoroloojii Oromiyaa fi giddugaleessa tajaajila meteoroloojii si'ataa ta'ee fi hawaasatti hiikuudhaan afaan naannootiin tajaajiluudhaaf naannoo giddugalaa kanatti magaalaa Adaamaatti argama jechuudha. Jalqabuma hundeeffama isaarraa kaasee giddugalli keenya bu'uuraalee meteoroloojii ta'an akkasumas buufataalee meteoroloojii babal'isuu, ragaa meteoroloojii yookaan daataa meteoroloojii walitti qabuu, sassaabuu, qindeessuu, tajaajilaaf akka oolanitti walitti qabee qindeessuu, xiinxaluudhaan waggoota 20tti dhiyaatu lakkoofsisee jira. Namaris godinaalee garaagaraa keessatti buufataalee meteoroloojii ammayyeessuun ragaa waqtii gannaa jijjiirama qilleensaa dhufu dursanii raaguun taateewwan jiran dhiibbaa illiinoo Oromiyaa keessattuu giddugala bahaa iddoo tokko tokkotti mul'achuu malu akka hawaasni keenya hin saaxilamneef of eeggannoo taasisuun qooda nurraa eegamu ba'uuf jedhan. Akka giddugala bahaatti bara 2019 buufataalee meteoroloojii godinaalee Shawaa Afran, Arsii Bahaa fi Arsii Lixaa, Harargee Bahaa fi Lixaa jiran 40 hundeessuun babal'isuu fi ammayyeessuun karoorfatanii xeeffannaan hojjetamaa jiraachuu obbo Abdiisaan himan. Buufataalee kana dhaabuu qofa osoo hin taane ammayyeessuufis bara 2019 keessa walumaa galatti buufataalee 41 ammayyaa ta'an dhaabuudhaaf hojii geggeessaa jira. Taateen waqtii ganna kanaa dhiibbaa illiinoo jala jiraachuusaa waan beekameef kana xiyyeeffannoon qooda fudhattoota wajjiniin mari'achuuf raaga kanarratti akkaataa qabatama naannoo isaaniitii fi godinaalee isaaniitiin ibsuudhaaf sagantaan irraa qophaa'ee jira. Inistituutii Meteoroloojii Itoophiyaa damee Oromiyaa giddugala bahaatti ogeessii qorataa saayinsii meteoroloojii obbo Gadaa Yaayituu EBS fi yaada kennaniin akka jedhanitti gamaggama waqtii arfaasaa jaagurraan dhalaa darbee ho'aa fi rooba ga'aan kan hin arganne ta'uu ibsuun ji'oota bitootessaaf caamsaa godinaaleen rooba ga'aa idilee fi idilee olii kan argatan ta'uu ibsaniiru. Raagni kun akkuma agarsiiseetiin jedhutti godinaaleen Oromiyaa lixaa fi godinaaleen Oromiyaa lixaa baay'een isaanii rooba gannaa kana idilee fi idilee ol yoo argatan, godinaaleen waqtii gannaa kana fayyadamoo ta'an immoo godinaaleen giddugalaa fi godinaaleen bahaa Oromiyaa rooba gannaa kana eegamu idileef idilee gadi ta'uu isaa kan agarsiisu raagni waqtii kan agarsiisudha jechuudha. Kana malees waqtii ganna dhufu godinaalee giddugalaa fi bahaa Oromiyaa roobni idilee fi idilee gadi kan argatan yoo ta'u, godinaaleen Oromiyaa lixaa rooba idilee fi idilee olii argachuun misooma hawaasummaa fi diinagdee saffisiisuuf gumaacha olaanaa akka qabu himan. Keessattuu jedhan obbo Gadaan raaga meteoroloojii akka agarsiisutti godinaalee Oromiyaa rooba idilee fi idilee olii argatan lolaaf akka hin saaxilamne of eeggannoo gochuun kanneen godinaalee rooba idilee fi idilee gadi argatan rooba cimsachuun fayyadamuu akka qaban dhaaman. Kutaalee Oromiyaa garaa irratti garaagarummaa inni qabu irratti hundaa'uudhaan kutaalee Oromiyaa naannoo itti idilee gadi itti roobni galmaa'u kanatti qophii dursanii qophaa'uun akka barbaachisuu fi akkasumas ammoo yeroo kanatti wanti barbaachisaan dursanii raaga kanayyuu hubachuun odeeffannoo mayyuu argachuun waan jalqabaati. San booda odeeffannoo hamma argatamiin booda ammoo wanti barbaachisu bakka idileef idilee gaditti roobni itti eegamuttis ammoo dursanii rooba argametti jalqaba argametti fayyadamuu, rooba argame bakka itti argametti cimmisuu fi kan kana fakkaatan gochuun barbaachisa. Marattis buufata meteoroloojii damee giddugala bahaa Adaamaa jiru daawwachuun marichi xumurameera.